Jirra jirtuu daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB akkam nagaa fayyaa isiniin jecha OIB irraa qophii caayaa marii qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophii caayaa marii keenyaatiin namootaan garaagaraa hayyoottan hedduu hirmaachisnee yeroo yerootti dhiyeessaa isiniif turuun keenya ni yaadatama. Arraas qophii caayaa marii keenyaan nama sadi qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Abbaa Urjiitii fi akkasumas Ahmad Sayyootii fi jaalataa sabaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Mee hundumti keessa waamicha keenya kabajanii gara OIB'tti keessummaa ta'uu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jaa. Galatoomaatii sadde daraartu Galatoomaa guddaa yeroo keenyatti fayyadamuudhaan kallattumaan gara gaaffii deebii kan seenu ta'a. Mee Abbaa Urjii kan sirraayin eegala tokkoffaarratti gaaffii ani si gaafachuu barbaadees lolli amma deemaa jiru kun mootummaa federaalaatii fi lolaa Tigraay gidduutti mee lolli kun eenyu fi eenyu gidduutti deemaa waan jiru fakkaata. Akkasumas Oromoo gaafa lolaa Adawaa fi Baadimmee irratti hirmaatteeti diina isii irratti muddee jirti. Lola kanarraa hoo ammoo yoo lola kanarratti hirmaatte bu'aan isiin argattu hoo maali waan jirratti si gaafachuu barbaade. Galatoomi gaaffii ta'eetiif hunda duraansee bagaa jiraatanii jaa wanni hojiin itti jirtan hojii sabquunnamtii tan uummata keenya haala deemaa jiru beeksisuu itti fufaa galatoomaa waan gaarii jirtanii fedhii teessaniin mindaa malee wanni itti jirtan guyyaa boru inshaallah kan ittiin beekamtan haa ta'uun jaa gaaffii ta'eetiif lolli ammaan tana deemaa jiru federaalaa fi TPLF jidduu hin jaamu. Kaada xiyyaatti wanni federaala jaamu jiru mootummaan biyya san hin jirtu. Mootummaan heeraan diigamtee jirti. Kan jiru naftanyaa fi mootummaa Eertiraa sanillee ngaa mootummaa jaamu rabbi haa beeku fi Abiyyii fi Tigree jidduudha. Jarri kuni keessaawu Habashni Tigree fi Amaarri takkaa lola adda dhaabaniin beekan uumamuu isaanii irrattuu warra walloluu warra tokko jalatti buluun feene haalli amma deemaa jiru kuni kanuma itti fufu kanuma duraanii irraa itti fufe wanni guddaan godhamuu qabu yeroo ammaatti uummanni Oromoo haala kanatti dhimma bahuudhaan qabsoo bilisummaatti itti finiinsuudha. Bu'aan irraa argannu akka jirutti humniti Abiy tansilaa biyya keenya keessatti uummata keenya hiraarsaa turte karaa lolaatti ol ergamuudha. Haalli kuni carraa gaarii nu uuma. Ilmaan Oromoo qabsoo isaanii itti finiinsuu qaban. Yeroon itti qabsoon finiintu, yeroon itti Oromiyaan bilisoomtu, yeroo itti ilmaan Oromoo warri gama lolaatiinis gama fincilaatiinis mootummaa Abiyyitti itti cimsan amma na fakkaata. Yoo amma godhame inni kuni deeggarsa wayyaanee hin jaamu. Wayyaaneen jireenyaaf lolaa jirti. Tana keessa ilmaan Oromoo bu'aa isaanii buufachuu qaban. Abiyyiin loluun, naftanyaan loluun yeroo isaan fuula gama biraa xiyyeeffatan. Hoggaa gama oliitiin dubbii fixanii gaddeebi'anii miti. Amma ta'uu qaba. Kanaaf carraa gaariidha. Yeroo gaarii yeroo itti uummanni Oromoo fincila hanga ammaa ture san itti finiinsu. Yeroo itti naftanyaa boruuf nu qaadhifachaa jirtu. Duratti dhaabbatamu. Qabsoo diinni Oromoo guddaan beekamaan naftanyaadha. Itti aanee Abiyyi OPDOdha. Kaan Eertiraadha. Mootummaan Eertiraatis akka uummanni Oromoo biyya fi qabaatee jiraatu warra fedhuu miti. Kanaaf hanga danda'amutti mootummaa Abiyyi diiguun uummanni Oromoo akka bilisoomu godha. Kanaaf qabsoo isaanii ammatti cimsuu qabaniin jaa galatoomi ammaaf gabaabinatti. Gaaffii nan si gaafadhe irratti waan hedduu kaastee jirtaa guddaa galatoomi. Mee amma gaaffii lammadaa Ahmad Sayyoo kaniin gaafadhu ta'a. Lolli amma deemaa jiru kun akkuma hundi keenya quba qabnutti har'a magaalaa Asmaraarree kan seene tahuu dhagahameeti jira. Miidiyaaleen hedduun gabaasaatti jiran. Mee lolli kun yeroo ammaan sanaatti garam deemaa jira? Ayyee galatoomii daraartuu warri OIB akkuma reefu Abbaa Urjii jee isin bira yeroo tan ammaan tan halkan walakkaan dabarteeti yeroo teessan dabdanii mindaa malee kan saba keessanii fettanii wareegama amman hin jedhamne kaffalaa jirtan dhugumatti
ummata Oromoo biratti galata guddaa qabdanii galatomaan isinin jaa. Sanitti aan Suudaan waa'ee lolaa kanatti dura lola bakka lamatti raamaddii isaa. Tokko hundeen lolaa san maali? Fundamental cause afaan Amaaraa jedha in Ingilizii jedhanii fi immediate cause kan jedhaniin ibiddi dhukaasni akka dhukka'u kan godhe maalidha? Lolli Tigraay wajjii gaggeeffamuu kan murtaa'e irraa miti bara 2019 keessa waggaa tokko dura lolli kam saganteeffate. Hundeen isaa kaka'umsi Abiy Ahmed gaafa biltsiginnaan jaarajee ka'erraa. Biltsiginnaan biyya san keessatti paartiilee naannoodhaa tan jedhamtu tan sila mirga naannoleen of bulchuudhaa san tan dhabamsiiftu. Biyyattii san akka ajajaa Abiy Ahmed ammaan dura jedhetti Itoophiyaa gara guddittii isiin dur turtetti deebisu kan jedhu san jalaa falleessa TPLF fi naannoon Tigraay jiraachuu. Yoonii fi naannoon Tigraay akka bulchiinsa naannootti mirga ofiin of bulchuu qabaattee jiraatte. Yaadni biltsiginnaa kan inni jiru san bakka hin gahuuf maaliifi haga TPLF fi Tigraay bulchaa jirtutti naannoleen biraa ofiin of bulchuu mirga ofiin of bulchuudhaa gaafachuun isaanii waan hin oolamneef. Filmaatatti yoo kan seenan taate warri silaa sabboontoonni naannoo teenya bulchina jaansan hangoo olaanaa sagalee olaanaa waan irraa argataniif jecha biltsiginnaan isaa harkaa fashaluudhaaf deemte. Kanaaf jecha yaada isaa san bakkaan gahachuudhaaf TPLF dhabamuu qabdi, Tigraay humna isaa jalatti buluu qabdi jecha. Kan lammaffaadhaa kan kanaa waliin deemu Amaara. Lola kana akka malee dhiibaa jira. Kan akka malee Abiyyi if duuba kaayee duubaa irratti achi harkee dhiibaadhaa ture warra Amaaraati. Galiin warra Amaaraatis kanarraa addaa miti kan Abiyyiitirra. Haga wayyaaniin jirtutti Itoophiyaan guddittiin dursan deebi'uu hin dandeessu. Sabboontoota Oromoo kana kan jedhamuu fi kanneen biraatis deebinee caccabsuudhaaf dura TPLF fi ummata Tigraay jilbiibbachiifnu qabna kan jedhuudhaan deemaadhaa ture. Haasawni deemaa ture. Eertiraanis galii addaa qabdi. Galiin Eertiraadhaa maali? Biyya Itoophiyaa jedhamu san keessatti sabaa fi sablamnoonni if dandahanii akka if bulchan Eertiraan har'aa miti bara 1984 irraa eegalteeti diddaa qabaachaa turte. Osoo bosona jirtu, osoo daggala jirtu. Wanni kana dura dhaabbattuuf Eertiraan ifiifuu biyya lafti guddoon lafa Affaari. Kan Affaarii akkitti Bani Amiirii jira, Bilanii jira, Saahoo jira, Kunaamaa jira, saboota adda addaatu Eertiraa keessa jira. Haalli Itoophiyaa keessatti uumamaa jiru kun sirni bulchiinsaa kan sabaa fi sablammoonni mirga ofii of bulchuu qaban kun Eertiraan ifiifuu biyya xiqqoo san keessatti yoo dhufu taate nuus ka adda nu facaasa. Keessaafuu lixni Eritiriyaadha yeroo dheertuu booda Eertiraarraa buqqaanii Suudaaniin makamuu ni malanii. Maaliif warri lixaa irra guddaan isaanii Islaamotaa fi warra afaan Arabaa dubbatu. Sodaa kanarraa kan keef Isaayyaas Afwerqii yeroo hunda Itoophiyaa keessatti hiree mirga ittiin of bulchuu kana dhabamsiisuu kan barbaadu kan dura Oromoodha. Maaliif qabsoon Oromoodhaa tan saboota hunda dura eegalte. Tan dhaamuudhaaf jiraattuu fi miti. Kana bakkaan gahachuudhaaf Abiy Ahmed wajjin harkaa fi miila waliin tahanii lola kana deeggarsa seena jecha. Ammaan tana dhukaasa maaltu kakaase sagantaa ofiifuu qopheeffachaadhaa turan. Yoom eegallaa irratti ture. Warri TPLF wanni isiin goote takkittiin taduru lolitti dhukka'e. Qunnamtii isaan waliin godhaa jira warri TPLF warri Tigraay akka gaariitti dhagahaa turan. Sagantaa isaan deemaniif waraana ajaja kaabaa kan jedhamu san achi keessaa duulchisanii alaan itti seenanii magaalaa Maqaleedhaa guyyaa 3 keessa qabachuudha ture. Kana dura bu'anii waan dhagaaniif jecha tarkaanfii irra fudhatanii kakamisi lolaa kana jechaadha. Ammaarraan tan akka dhageenyutti magaalaa Asmaraa keessatti dirreen xayyaaraa dhawamaa jirti. Waajjirri kominikeeshinaa ministeerri odeeffannoo Eritiraadhaa dhawamee jira. Buufanni qondaalota militariidhaa bakki jireenya isaaniitii fi kaampii militarii dhawamtee jirti akka dhageenyutti. Ardagaa kan agarsiisu maali?
lolli kun lola Abiyyi Ahmad lola heeraa fi seera tasgabbeessuutii kan yeroo gabaabaadhaatii kan torban tokko keessatti raawwatamu jedheenii fi uummata keessatti kijibaa ture san babal'atee gaafa Afrikaadhaa hunda waliin akkuma duraan sodaatametti lolli bakka tanaa ka'e asitti hin dhaabbatu babal'atee biyyoota biraatis dabalachuu danda'a sodaa jedhu san keessa arraan tana guyyaa arraarraa eegalee seenee jira. Kana booda arra akka dhageenyutti xayyaarri Eertiraatis ka'ee Tigraay keessatti dhawaadhaa jira. Waraanni Eertiraadhaa gara Zaalambasaatiin seenuudhaaf laftanaaf irratti kaleessa lola guddaadhaatu ture. Tan asirratti eegamuu qabu Eertiraa keessattis lolli ka'uun ni mala. Lolli kun babal'achaa deemuudhaaf jiraata. Naannolee biraarraa bakka eegalamu hin beekamu babal'atee sadarkaa addunyaa sodaachisu bira gahaadhaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti Abiyyi Ahmad akkamitti keessaa bahuu danda'a natti mul'atu. Injifannoonis keessaa bahuudhaaf hin jiraatu. Yoonii fi karuma karaa biraatiin injifannoo gad waan taate Amaarinii fi nafxanyaan irraa fudhachuudhaaf hin jiraattu. Ofii isaatiin dhagaa lama jidduu seenee of qarqabee jira nama harkan hirriiba rafee buluu biti Abiyyi Ahmad yeroo ammaa tana keessatti. Kan Oromoodhaa ittiin deebi'ama yeroo dheertuun fudhadhe. Gara jaalataa sabaattiin deebi'a. Mee jaalataa sabaa barbaade Oromoon lala amma deemaa jira. Ni jira yookaan immoo miidhaan irratti mee miidhaas nuuf ibsime. Tole duraan dursee warri OIB hedduu galatoomaa tola ooltummaa saba keenyaaf sagalee taatanii halkanii guyyaa dadhabdanii irratti hojjetaa jirtaniif galata guddaa qabdanii Oromoo biraa fi lolli ammaan tana deemaa jiru kun akka nam tokkotti akkaanan arkutti lola dhimma dhuunfaa mataa isaa irratti hundaa'ee fi dhimma nama tokkootii fi dhimma garee takka maafiyaa lama jechuudha. Isaantu wal dhabee lolli kun achitti eegalame malee bifa waliigalaatti lolli kun kan deemuuf achitti eegalamu malee lolli kun bakka itti xumuramuuf deemu bakka itti sagantaan isaatis xumuramuuf qabame Oromiyaa keessa jechuudha. Isaan hundinuu kaayoon isaanii warri wal dhabaa jiruu fi warri ammaan tana mata dureedhaan lola kana gaggeessaa jiru sirni naftanyaadhaa Abiyyi Ahmad dura kaayee lola kana keessa seene rakkoo keessaan baane keessa seenee jira. Rakkoo ummanni Oromoo seenu caalaa rakkoo isaan keessa seenaniitu addunyaa duratti isaan qaanessaa jira jechuudha. Lola kana addunyaa duratti gabbahanii gaafa labsan akka lola gartee wal dhabbii nama lamaa takkaa'u faamilii gidduu ta'e tokkotti ibsuu yaalanii deemeeti mata duree miidiyaa addunyaatii fi biyyoota addunyaa ta'e jechuudha lolli kun. Namni kun nama Nobel Prize addunyaadhaa fudhate nagahummaadhaani nagaya buusuudhaan fakkeenya kaasanii lola Eertiraa fi Eertiraa irraan tana deebitee lolli isii keessatti dho'e Tigraayittis akkasuma biyyattiis waliigalatti lolli kun as qofa akka dhaabbatu deemuu miti ummanni Oromoo yoo ammumarraan ka'ee dhumuun nuuf gahee jira jee ilmaan isaatii fi qabeenya isaa humna isaa jabeeffatee duran dhaabbanne lolli kun kan deemuuf ummata Oromootii fi Oromiyaadha jechuudha. Ummanni Oromoodha lola kanarraa dandamachuudhaaf humna qabu hundatti fayyadamee tooftaa siyaasaa qabu hundatti fayyadamee halkanii ija takkaan yoo fuula ija takkaan rafeef irraa eeguu qaba lola kanaa dura dhaabbatuu qaba if qopheessuu qaba jechuudha. Namni humna ta'e warri kun wal beeka obbo Diyoota kaa'u Abiyyi Ahmad isaani warri guddise warra har'aan tana inni warra harma haadhaa deebi'ee ciniine jee warra inni arraba adda addaatiin yaalii godhaa jiru kanaatu isaan guddise jechuudha. Akkaataan inni itti yaadee fi deeggarsi yeroo gabaabaadhaan finni waggaa tokkicha duraa takkaa'u ji'a jahatti uummata biraa harkate san akka jabbii aannan quuftee isa godheeti addunyaa irratti ol baasee uummanni Oromootis qabsoota naqeeroo 5,000 hanga 6,000 itti wareege isa aangoorra kaaya. Tiim lammaa jedhame warra jijjiirama biyya san keessa fida jee addunyaa birattiifis sabaa sablammoota bira dhageettii harkate tokko tokkoon achi keessaa yaasee fixe dhaaba maqaafillee warri arraan tan inni lolarra bane kun
ummata Oromootiif bakka bu'an jeeqa isaan bakka hin buune ifii tolfatee kaa'elleedha maqaa jijjiire jechuudha. Abiyyi Ahmad dogoggorri guddaan inni godhe kasaaraan guddaan inni mataa isaarre fide dhaabuma san hunda maqaa jijjiire warri arreenu loluun kun kaayoo lolaniif waan beekaniif adoo maqaa sanii sin jijjiirin sadarkaa arra jiran kana kaayoo saba isaaniitiif dhaabbatan dirretti agarsiisanii mata duree oduu addunyaa ta'anii addunyaalleen arkaa jirti jechuudha. Kanaaf bakka Tigreen hin gahin ga'e jechuudha. Bakka TPLF hin gahin. TPLF qabeenya saamuu fi biyya isii deebiftee guddisuudhaaf addunyaan dorgomsiisuudhaatti waggaa 27 yeroo isaanii dhabamsiisanii isaanuma ummata keessaa bahan dura kaanii ashangullitii godhatanii ummata irratti bobbaasanii fixaa turamni san arra deebi'anii isaan bakka isaanii bu'anii isaan san akka diinaa godhanii adoo diinni isaan tahee jiru warra isaan aangoo irratti as fide warra fi'ina jalaa isaan baase gabrummaa jalaa isaan baase isaan as baase san arraan tana deebi'anii lolli bifa gabaabatti fudhatuuf lolli kan labsame waggaa 2 Oromiyaa irratti deemaa ture lolli. Ija addunyaa duratti laafina keenyaas haa ta'u mul'atuu dhabe malee lolli Oromiyaa irratti deemaa ture lola amma Tigraay fi isaan jidduu takkaahummoo maafiyaa mootummaa biyyi maafiyaa jidduu deemaa jiru kun Oromiyaa irratti waggaa 2 guutuu namni qalamee bineensaaf darbamaa ture ummanni Oromoo dandamachuudhaaf carraa tokko qofa qaba jechuudha. Dhabamarraa hafuudhaaf ummanni Oromoo bifa hundaan alaa fi keessaa if qopheessuu qaba. Kasaaraa guddoo itti as deemaa jira. Ammaaf kanumaan jira. Tole guddaa jaalataa gaaffii nan si gaafadhe irratti waan hedduu haastee dubbattee jirta. Amma abbaa urjiitti kaniin deebi'uun ta'a mee abbaa urjii yeroo ammaan sanatti hayyoonni Oromootii fi akkasuma dhaabbileen siyaasaa Oromoo maal godhuu qaban jettee yaaddaati? Galatoon gaaffii bareedduudha. Wannummaan godhuu qabnu beeta mari'achuudha. Wanni maaltu uummanni Oromoo maal godhuu qaban gaaffii yerooti. Silaa akka reefu sayyoon jeetti duratti qophaa'uu nurra ture. Lolli kuni akka ta'uu deemu beekamaadha. Wayyaaneen amrii Abiyyi fudhachuu eega didde Abiyyi ammoo aangoorra turuu eega murteeffate isaan jidduu lolli ni dhufaan beekama ture. Maaliif yaada lama kan wal faalleessutu deemaa ture biyya san keessatti. Kanaaf itti qophaa'uun nurra ture. Qophiin karaa adda addaatiin jiraatullee waaltina qabaattee hooggana tokko jalatti as hin baane kuni beeta hawaasni Oromoo hawaasa guddaadha. Miliyoona 60 hanga 65 biyya san keessatti 150 oli hawaasa guddaadha. Haalli akka lamatti ilaalla. Tokko biyya keessatti maaltu godhamuu qaba, biyya alaatti maaltu godhamuu qabaadha. Biyya keessatti ani akkuma reefu jeetti carraa gaariitu dhufee jira. Carraa tanatti carraan humni diinaa fuula isaa gama biraatti xiyyeeffachuu hawaasa Oromootiif biyya keessa jiruuf carraa gaarii kannaa carraa tanatti dhimma bahuu qabna. Carraa tana keessa maaltu godhamuu qaba? Inni lolaaf qophaa'e lolatti finiinsuu qaba. Yeroon lollitti finiinu amma. Inni fincilaa ture fincilatti cimsuu qaba. Wanni ammaan duree godhamaa ture hundi dachaadhaan ta'uu qabdi. Tanagaa hawaasni beekaa. Of course, qindoomina barbaachisaa. Qindoomina kanagaa irratti mari'atamaa jira. Wanni hedduun beeta ala bahuus hin qabdu. Dooyaa siyaasaa irratti dooyaa sabquunnamtii irratti wanni haasa'amuuf waan keessatti godhamuun adda ta'uu qaba. Gama alaatiin wanni godhamaa ture dura dhaabbii mootummaa sanii agarsiisuudha. Addunyaan beeytee jirti. Har'a Abiyyi biyyoota alaa keessatti qullaa bahee jira. Qullaa dhaabbatee jira. Namni mootummaa san deeggaru hin jiru. Namtichuma dheengadda sababa nagaya naannoo baha Afrikaatti Eertiraa wajjin nagaa uumeef badhaasni kennameef. Badhaasni kennameef akka baqattoonni naannoo sanirraa hanqatan godhuufi. Warri Awurooppaa hedduu rakkatan baqataa naannoo sanirraa bahuun dhufurraa bara lameen dabree rakkoo guddaa keessa ture. Karaa Turkiitiin, karaa Xaaliyaaniin amma kunoo kalee fi dheengaddallee namoota hedduutu bahara keessa dhume. Kana beektaa kun naasuu qaba. Naasuu fidee jira uummata biyya Awurooppaa keessatti.
mootummaan isaanii gaa maal goonaa irratti kan badhaasin san kan nameef qaallichaaf malee inni waa godheetii miti fedhe jaalalasaa qabaataniitii miti wanni inni godhe immoo caalaa baqataa caalaa oomishuuf deema biyya san keessatti biyyi san beektaa amata 1976 irraa kaasee an warra 78 biyyaa bahe biyya baqataa oomishtu taatee jirti Itoophiyaan gaafa nuti biyyaa baanu gaafa ani biyyaa bahu Jibuutii keessa nama 2 ture san booda hanga 40-50 ga'e namni Soomaaliin akkas ka Soomaaliin baqate ka Suudaan baqate caala maali kana hafide maali lola biyya keessaati takka waan lola dargiin aangoo irra turuudhaaf ummata biyyaa irratti labse kaan lola Tigree fi isaan jidduuti kaan qabsoo Oromooti haalli kun akka dhaabbatuu fi namticha badhaasa kannaniif arra namtichi haala san irra hammaatiin as bahaa jira akkuma reefu sayyoon jedhetti duruu baqataan khumni meeqaantam Sudaan seenee jira lolli Tigreen Tigreetti kaatee meeshaa kadurru xiyyitii maali kilaashiin deemu qofa soonteen arra misaayiliin lolli deemaa jira kale modeen gadda guyyaa 3 dura jeneraalli Abiyyi Gabbehee san dhabamsiifne jee kan dhaadate kalee saka kijibate hujii mul'atee jira kanaaf lolli gana wayyaaneen kalee jaqabneetti lola isaan turoon eega jalqaban guyyaa 7 dabree jira kanaaf lola cimaadha lola dhaabbachuu taa'u miti kana keessatti uummanni Oromoo ka'ee hidhatee loluu qaba hidhannoon bara 1977 gaafa Soomaaliyaan biyya keenya seentu dargaggeessaan ture mana barnootaatti waliigalleetti barnoota dhaabnee karaa itti uummata keenya irraa diin itti fiduu jennee gariin deemee hidhatee dhufe Soomaalii dhaqee arra yeroo itti uummanni keenya hidhatee loluu san keessa jirra akkamii hidhataa diinarraayis hidhannoo horkachuu danda'a abiyyumarraa hidhannoo hidhachuu danda'a abiyyi tokko booda nama hunda yaamee hidhachisuuf deema duruu ijoollee yuunivarsiitii qophaa'aa jeenii jira hidhannoodhaaf kanaaf gabbaanii deemanii leenjifamanii hidhatanii qabsoo sagaleedhaan jalqaban san qawween itti fufuu qaban hidhachuun eega carraan hidhachuu eega argame ilmaan Oromoo yeroo itti hidhatan amma yeroo itti lolan amma jeeti yaada amma kanumaan galatoon Tole abbaa urjii guddaa galatoomi mee amma gara Sayyootiin dabraa gara Ahmad Sayyootiin dabraa mee Ahmad Sayyoo lolli Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo xiqqaa fi hanga guddaa irratti guutuu Oromiyaa keessatti waggaa 2 irratti deemaa isaa beekama. Garuu ammoo naannoo Tigraay amma lola naannoo Tigraay dhiyeenya guyyaa 10 caalee gaggeeffamaa jiru kun maaliif akkanatti xiyyeeffannoon itti kenname kan Oromoo waggaa 2 irratti jiru maaliif xiyyeeffannoo dhabeettee yaaddaati? Galatoomi Daraartuu fi dura lolli kan irratti labsame Oromoo carraa takkan nu harkaa kute carraan tun maali hayyoonni Oromoodha gaggeessitoonni ijaarame Oromoodha qabsaa'onni Oromoodha kan biyya keessa jiran if dagatan jalqabarraa warra akka Jawaar beekan Abiyyi Ahmed nama akka makkatee ni beekan ture garuu of dagachuurraa kan ka'een yeroo silaa namni of gurmeessuu qabu keessatti isaan ofii kachiisuu fi sirna dimookiraasiitu dhufuu jira dimookiraasii saniini sagalee ummataatiin kuffifna kan jedhuudhaan of soban ture. Ardaamiti Abiyyi Ahmed kan saganteeffate hidhaa Jawaarii fi ajjecha Hacaaluu hunda kan sagantaan ta'e. Wanni kan agarsiisu maali Oromiyaa irra bobbaasuudhaaf hanga isaan haasawa paartiilee jedhanii kaan hiikkachiisii kana jedhanii olii gatoofan san inni Oromiyaadhaaf waraana 70,000 ol leenjisaa ture. Kanuma Oromiyaa keessa facaasee uummata Oromoo fixuudha. Egaa kana leenjifatee marraa 30ffaa 31ffaa 29ffaa jedhee 10,000 leenjifate booda hojii isaa kan tarkaanfii isaa hojii irratti olche jecha. Du'a Hacaaluu booda tarkaanfiileen fudhamtee sochiin eegalamte irra aanuu danda'anitti san sababsachuudhaan warra sabboontoota jedhan qaroota
kan hawaasa kana keessa boru asbahu malanjaan hunda kumaatama mana hidhaatti guura. Adhaan tana lolli Tigraay irra baname san Oromoo tasgabbeessine humnaan cabsine ja'aniiti ifa abdatan booda. Sodaan isaanii dura Oromoodha ture. Of the gun. Arraan tana maalluun jechaa jira Abiy Ahmed. Lola juntaa jechaadhaa jira. Juntaa jechaan maal jechaa akka ta'e inni nuu ka beeku natti hin fakkaatu. Yoo dhugaa hiikaa juntaadhaa fi juntaan isa maali? Juntaa jechaan murna tokko kan dhaaba tokko keessaa fottoqee deemee ofii isaatiin murna ifii jaarrate jechaadha. TPLF EPRDF keessa Ihaadeeg keessa waliin tura. Kan Ihaadeeg deesee humna tokko hamba tokko keessaa fudhatee Ihaadeeg hin barbaannu jee juntaa jaare Abiy Ahmed. Adhaan tana lolli deemaa jiru akka namoota hamma tokko abbaa Tsahaayyee faa hidhuuf deemuu tokkotti dubbatamaa jira. Lolli juntaa nama 30 fi 40 hidhuudha. Addunyaa biyyaadha, qabeenya biyya, lubbuu nama dila kana kan maaliif galaafata. Juntaa yoo jenne warra hattuu bololtuu je'en arraan tana. Dhugaadha. Waliin hataa tura. Garuu Tigroota kalee waan nu godhaniif waan jibbineef jecha dhugaa dho'isuu hin qabu. Tigreen kophaa siin hanne, kophaa siin saam, kophaa siin ajjeef. Baacaa Dabalee ol kan saammatee jira. Abbaa Duulaatii ol kan saamee jira. Girmaa Burruutii ol kan saamee jira. Alamuu Simeetii ol kan saamee jira. Biraanuu Xaggaayitii ol kan saamee jira. Warqinaa Gabayyootii ol kan saamee jira. Kanneen biraatiis dhibbaatamootaan lakkaa'uu dandeenya. Jarri kaan Tigree waan ta'aniif jecha abaaramanii waraabessa guyyaatii fi ja'anii abaaramanii kun ammoo kee waan ta'eefi miti. Oromoo waan ta'eefi miti. Abiy Ahmed hanna yoonii fi hattuu marfamtee jirti hattuu san qabatee isaan akka sodaatanii isa jala bulanii waan inni jiru bakkaan gahataniif wanni inni tana gochaadhaa jiruuf. Ammaan tanarraan tana deemnee sabni Oromoodha hireen lola kanarraa baate maaltu itti as deemaa jiru kan ati jette sanitti nu deema jecha. Abiy Ahmed maal na yaadachiise beektaa? Isin ijoolleedha tarii yaadattan tani bara 1995 warri biyya alaa kanatti keessaafuu waa'ee faayinaansiitii fi baankingiidha keessa oduu jala deeman. Nick Leeson nama jedhanii jira. Gurbaan kuni Futures Trading jedhanii stock market irratti Hong Kong taa'eetti stock market Tokyo irratti naggadaadhaa ture. Baankii Ingiliis The Bearings Bank jedhanii baankii addunyaa irratti yeroo turaadhaa baankii umrii amata 260 qaba. Baankii nugustittiin Ingiliis Queen Elizabeth accountii san ta'e. Isaatu baankii san torbaan tokko keessatti ji'a tokko keessatti doolaara biliyoona tokkoo fi miliyoona 400 kasaarsise baankiin sanillee cufame maayii irratti. Akkamitti akkas godhe? Hamma duraa deemeeti kijibaan sobaan hanganaan arraan tana bu'aa agarsiise. Miliyoona hanganaan bu'aa agarsiise. Miliyoona hanganaan bu'aa agarsiise jechaadhaa riipoortii itti as ergaadhaa. Inni immoo kasaaraa jira. Warri London taa'u miliyoonaan guyyatti miliyoon dhibbaan itti ergaadhaa tura maallaqa. Hoggaa dhugaan baatee as harkan baankiin qullaa ta'e. Abiy Ahmed kijibaan sobaan. Sobaan aangoo rabbe. Sobaan ummata san biyya san bulchuudhaaf jibbaata godhaa jira. Sobni kun karaa dheeraa isa oofuuf hin jiraatu. Akkuma reefuun tan abbaa urdii jee guyyuma 3 moo 4 dura misaa'ilota Tigraay keessa jiran Finfinnee teenyee sooftiweerii isaa jijjiirree dhagaa goonee jirra tokkolleen isaanii furga'uu hin danda'anii bakka taa'anirraa kun dhagaa tattaa'u wanni tirakkan nun jiru jaan. Adhaan tana isaan qullaadhaa miti. Asmaraa keessatti rukutaadhaa jiran. Humna ifaan asmaraadhaa dhaamee jira dhageenya. Kana qullaadhaa miti. Wanni inni biyya sanii sobaa jiru. Waraanni biyya sanii kan laga Abbayyaa eegaa jirra. Humna qindeeffannee deemaa jirra warri jedhan kun misaa'illi kiiloomeetirii 300 deemee Tigraay irraa itti dhufee magaalaa lama guutuu dirree xayyaaratu osoonii fi antii eerkraaftii tokko ittiin tukkaasin kan isaan dhabe
بيتي سن هجم تك humniti waraana isiidha qophii hin qabne agarsiisa jecha. Kanaaf lolli kun yeroo dheeraa deemuudhaaf jira. Lola akka biyya Ahmadjootti torbaan tokkoo fi lama keessatti dhumuu miti. Lola akkuma reefu jetti lola gaafa Afrikaa kana hunda ibiddatti qabsiisuudhaaf jiraatu. Oromoo kaleessaas dogoggorree jira. Har'aas dogoggoraadhaa jira. Lolli kun lola nu laallatuu miti. Hoggaa jennu qooda keessaa hin fudhatina jechaadha malee harka maradhaa taa'a jechaadhaaf miti. Maaliif? Kaleessa baadiyyaa irratti kumaatamaan kan dhumtan san eenyu isin yaadate? Eenyu maqaa isin dhama? Kan isin beeku jira? Haadhatee santan isin dhabdu qullaatu. Lola baadiyyaa irratti ilma kiyyaan dhabeedu beeka malee kan biraa kan beeku hin jiru. Adhaan tana Tigraay keessatti ijoollee Oromoodhaa baay'ee ni rashanan akka dhageenyutti. Isin poolisiidha loojistiikii duubaa tajaajila kannitanii gargaarsa gootanii fi malee lolan seentan jaanii walitti qabanii geessaniiti hoggaachi dhaqan waloltuun Amaaraa nu qofaa dhuma isaanis dura buusaa jaanii dura buusan. Yeroo kana ijoolleen Oromoodhaa nuti poolisiidha humna lolaatiif lolaaf qophaa'ee miti hin leenjifamne akkamitti dura nu buuftan hoggaa jiran cinaa isaanii achumatti fixanii dhageenya. Tanaga. Ammaan duraas jennee jirra. Warri lola kana keessaa qooda fudhatanii dheexan Oromoon tokkoffaa du'a saree du'uudhaaf jiraatan. Du'a galatan qabu. Tawaan deemamuuf hin beekamne. Lolli deemaa jiru federaala Itoophiyaa wanni jaanii miti. Lolli deemaa jiru kan fedhii naftanyaa Amaaraa bakkaan gahuudhaaf. Itoophiyaa guddittii kareessaa kan jedhan san tan olaantummaa Amaaraa biyya san keessatti deebisanii ijaaruudhaaf deemamu san. Kaleessa Tigree waan jibbineef jecha har'a dhugaa isaanii haaluu hin qabu. Har'aan kana wanni Tigree lolaafii jirtu ifii qofaa miti. Mirgi sabaa fi sablammootaa biyya san keessatti jiraachuu fi dhabuun isaan irratti hundaa'aa jira har'aanta. Yoo isaan moohaman, yoo isaan fashalan, yoo isaan jilbiiffatan, akkumaan saayibtichi Abiyyi Ahmad Abbaba Galaaw kan Ameerikaa kana taa'u barreessatti tan haftee Tigraay umaa jilbiibbachiifnu malee garbuu haftee tana gaddeemneeti shuqulla je. Garbuun haftee ta isaan deebanii shuquluu deeman san eenyu? Oromoodha. Tabiraatii miti. Ogaadenii miti. Affaarii miti. Garbuun haftee tan isaan gaddeebi'anii shuquluuf deeman Oromoodha. Ilmi Oromoo, intalti Oromoo, jaarsi Oromoo, jaartiin Oromoo, niitiin Oromoodha. Manguddoon Oromooti kana gurratti akka gaariitti gannaqachuudha qaban. Lolli nuuf qophaawaa jiru kan hegeree eenyummaadhaa waan hagaarraa wayyaanee jalatti harkan dhabuudhaaf jira. Ganaa wayyaanee maal balleessite edaa wayyaaneen gaarii turte jechuudhaaf jira. Kaleessa abbootiin keenya akaakuyyoon keenya gaafa xaaliyaan dhufe gabrummaa Minilik irratti fe'ee jalaa bilisa baasu edaa faranjiin farajata edaa faranjiin bilisa baadhaa jedhee gammachaa ture. Ganaa yoonii fi nuti akka Abiyyi Ahmad naftanyaa mataarra baadhatee deemu kana edaa wayyaaneen bilisa baaftuudha yoo jechuu baanne yoo gaabbuu baanne qabaanaa ta'a. Kana ammoo dandamachiisuudhaaf sheenaa fi hegeree kalees boruu keessa akka hin seenne adhaan tana carraa argamte. Warra ganda keessaa isaan bakka bu'ee horii keessan saamaa jiru maqaa waraanaatiin. Warra ilmi kee bosona seenee jee abbaa fi haadha ajjeesaa jiru Oromiyaa guutuu keessatti deddeemanii kana gandarraa fageessu, mancaasu, arihu, irra gubanii biyya keessaa baasu. Gaafa san kan hafe ilmi Oromoodhaa kan meeshaa harkaa qabu Oromoota. Oromoo wajji dhaabbata. Haga ammoo gaddeemtuun maqaa OPDO ganda keessa jirtu tunitti aangoorra jirtutti Oromoon bilisaas boof hin jiraattu, mirgaas argachuudhaaf hin jiraattu. Durri xiyyeeffannaan Oromoodha badduu tana warra sobaan dhalatee sobaan guddatee sobaan biyya bulchina jechaadhaa jiru. Kana of keessaa mancaasuudha qabaniin jaa dhiifama yeroo fudhadhee galatoom. Amma deemaa jiru kana yoo kan injifattu ta'e egeree uummata Oromootiin maal ta'a yookaan uummata Oromoo ta'u miidhuu ni dandeessi waan jirurratti maal jedhu.
Galatoomi sagaleen teetilleen xiqqoonni muramtii maayii irratti hedduu hin taane lollee ammaan tana deemaa jiru kun yoo achitti ka injifatan taate sirni nafxanyaadhaa ka duraanuu lafa Oromootii fi dhabama Oromootiif ijji diddiimataa turte isaan dirree irratti gad dhaabbatan hin qaban jechuudha. Oromoo dhabamsiisuudha kaayoon isaanii. Lollee ammaan tana achitti eegalan kun bifa lamatti himamaa ture. Sabaa sablammootaa fi uummata Oromoottis wanni himamaa ture. Murna sirna dhablee garee TPLF nama lakkoo isaa muraasaa qaqqabnee seeraaf dhiyeessinaadha. Isaan itti ibsaa turan. Warra nafxanyaatiin lafa teessan Tigreen isinirraa harkaa qabdu deeffattaniini gabareen nafxanyaata Amaaraatii fi milishaan isaanii hundinuu zarraf jee qawwee qaban akka aadaatti gaafa uummata Oromoorraa qawwee mancaa fi ulee inni deemmatuun aflee inni wayin muratullee irraa hiikan seera itti baasee Abiyyi Ahmed waggaa lamaan dhufe kana keessatti seera itti baasee hanga lubbuun ajjeesutti haga waggaa 20 heddutti seera itti baasee keessattuu uummata baha Oromiyaa fa mancaa sirraa guuruudhaan harka duwwaa hambisee isaan hanga mana amantii hunda keessatti hidhachiisee wali bu'insa jedhame ammaan dura lola Oromiyaa keessatti deemaa ture kana hunda irratti gaafa yaalii ajjechaa Jooriis haa ta'u sanbooda gaafa Caaluus haa ta'u warri mana cherchii keessaa fi mana isaanii keessa taa'ee uummata Oromoo akka bosonuutti lafa rasaasaan guuraa ture gaafa Oromoorraa ulee harka deemanii mancaarraa hiikaa turan isaan hidhatanii turan jechuudha. Kaayoon isaanii Itoophiyaa dur ta afaan tokko ta aadaa tokko Itoophiyaa isaan namaaf kannan akka eenyummaatti Oromoon biyya san keessa takkaa Itoophiyaa jetteellee nagaa harkattee hin beektu jechuudha. Kun uummanni Oromoo jala muree beekuu qaba jechuudha. Wanni uummanni Oromoo beekuu qabu Itoophiyaan ta isaan sii kannan ta hayyama isaanirraa harkattee Itoophiyummaa san taatu malee Itoophiyaa mirgi namaa keessatti eegame sabaa sablammoonni keessatti eegamuun. TPLF wanni diina Amaaraa taateef sirna federaalistiidhaa sabaa sablammoonni ittiin bulan kana kililii jedhamtu kana namuu afaan isaatiin barachuu aadaa isaa guddifachuu naannoo ifiif bulchuu hajuu kana kan adda bilisummaa Oromootii waliin 90 takka mootummaa coomsaa ijaaramee sirni kun cufti hanga fottoquutti kan jaamu hayyanni 39 cufti kaayame kanaatiitu isaan ciisa dhoorkee arra Abiyyi Oromoo fakkaate akka gartee jeedalloo kalloo hoolaa uffattee re'ee keessa deemtutti dhufee Haayila Sillaasee Mililikii fi Haayila Sillaasee masaraa mootummaa san keessatti ajjeesanii qabri isaanii achi jala godhan dhufee ol baasee dhukkee irraa dhadhahee maallaqa biitti san silaa ittiin guddattu qabeenya Oromoodhaa kan saamame miliyoona meeqa itti baasee suuraa isaanii achi kaayee galgalaa ganama jala sagaduu eegale jechuudha. Gaafa san warreen hayyoonni Oromoodhaa warreen halaalatti waa harkan namtichi kun tolaan deemuu jedhanii irratti deeffatanii ummataaf gaafa dubbatan warra gartee nagaa hin barbaanne warra lolaaf haraaraa qabu kan hiriiraaf haraaraa qabu kan haasa'u jedha. Siyaasaaf kana godha jedhanii Oromoon sobamaa turte akka reeffa yoo kaasetti sobamu. Nama addunyaa kanarratti namni hoggaa waa dhuge machaa'u. Gaafa nu geesse namni keenya kun ni machaa'u hoggaa siyaasaan takka dhufte. Jijjiiramni dhugaa kan dhufe seef. Biyya san keessa jijjiiramni dhugaanumaan dhufu. Abbaa humnaa qofaa jiraatuu danda'a. Uummanni kun kaayoo qaban abjuun isaan qaban Oromoo dhabamsiisanii Oromoo arkuun fedhan ijaan lafa Oromoo barbaadan malee. Arra Finfinnee yoo fedhan bararaa godhan yoo fedhan shaggarjaan akka waan waaqarraa gabbuuteefitti alaabaa takkitti lummittiisan akka waan waaqarraa waliin gabbuuteefitti warra itti amanu jechuudha. Isaan akkuma Abiyyiif dura kaa'anii uummanni kun uummata TVC gurguree remoota sirraa hambifatu jechuudha. Chaanala ifii barbaadan irraa akka kaatan jechuudha. Abiyyiin har'a kattiin deemaa jiruun angargaachoo siqqee mootummaan warri TPLF Yaman irraa qabanii mana hidhaa waggaa 5 tursiisan inni dhufe achi fuudhee boohee hammatee road maappii akkaataatti Oromoo dhabamsiisanii isaa fi Biraanuu Naggaa fa'aa warri Izeemaa irra jaamu kun waliin baasanii kaayoo san irra deemaa jiran jechuudha. Ummata akkanaatii waliin biyya san keessa nagayaan jiraachuuleen hin taa'u jechuudha.
abbaa humnaa qofaa jiraata. Oromoo yoonii fi waan dabrirraa waa baratuu qaba. Sobamuun amma booda dhaabbatuu qaba. Rakkoon guddoon dhumaatiin guddoon Oromoon gaafa lollisan achitti injifatamuu dhiisi yoo magaaluma Maqalee sanuu dhuunfatan. Tigreen isaan injifatanii hin jirtu. Uummanni kun uummata isaan caalaa akkatti lolan beekan uummata jireenya isaanii haga qotee bulaa isaaniitti hidhannoo waliin ture jechuudha. Saniifuu tolchanii beekan. Namni isaan abdatan Oromoo akkuma gaafa baadimmeedha. Daangaa biyyaa weerarame jedhanii miinoo eelti shaabiyaan awwaalteen baasaa turan har'aan tana nutuuni geenyaaf TPLF jedhanii dhaqanii fanjii TPLF awwaalteen raba bahanii lakkoo isee hammanan jedhame ka addunyaan irraa ijaa jirtu kaan baqatee kaan dhume jechuudha. Har'a biyya san keessa Gondarii fi Baardaar bira kuteeti Oromiyaa keessa namni yoo dhukkubsate bakka yaalaa bakka dhaquun qabu. Dhiiga arjoomaa jedhaniiti kara kaaniin saamicha biraa gaggeessaa dhiiga gaafataa jiran jechuudha. Uummanni Oromoo kana arkee dammaqee bakka amma jiru tanarraa fuula duratti deemuuf jiraachuudhaaf if qopheessuu qaba. Yoo if qopheesse qofa dandamachuu danda'a. Lolli achitti ni eegalame malee hatti xumuramuu taa'u Oromiyaadha. Akka barree bukaasetti. Lola asitti xumuramuu taa'u kanarratti uummanni Oromoo caalaa itti qophaa'uu qaba. Waraana isaa ka hidhatee hidhannoo harkaa qabu jabeessuu qaba. Isaanis as bahanii carraa argame kana fayyadamanii uummata cinaa dhaabbatanii gamtaadhaan afaan keessa wallaaluu dhiisanii miila qabanii duuba wal harkisuu dhiisanii uummanni Oromoo alaa fi keessaa hayyoonni Oromootii fi akkasuma qarree fi qeeroon hundinuu bifa gamtaatiin dura dhaabbatanii diina kana bakka inni dhaqe sanitti akka hafu godhuu qofaatiitu furmaata jechuudha Oromoon kan dandamachuu danda'u. Galatoome ammaaf kanumaan jedha. Carraa isiniifin kan amma isin sadeen wal duraa duubaan waan isin gaafa dhufan irratti xumura gootanii yaada keessanis dhaamsa keessanis kan dabarfatan ta'a. Akka dhaamsaatti mee jaalata sumarraa kaniin fideebee galu ta'a. Akka dhaamsaatti uummata biyya keessaa dirqisiisanii mootummaa maallaqa kannisiisu jiru qabeenya irraa guuru jiru horii irraa guuru jiru kana dhaamsi ati qabduuf maali? Mee maal guuruu qaban jetta? Takka tan duraa irratti humna hidhate ilmaan dhugaadhaan dhiiga Oromummaa qaban kan biyyattii san keessa jiran ummata isaanii cinaa dhaabbatanii rasaasa harkaa qaban. Har'a Abiyyi waraana Soomaaliyaa jiru cufa achii fuudheeti Baardaar akka Tigree caalaa nafxanyaan akka Tigree caalaa hidhannoon jabaatu meeshaa achi guuraa jira. Akka warri Tigraay dura bahanii meeshaa deemtu cufa dhoorkanitti qeeroon Oromoo karaa dura cuftee meeshaan takka akka achi keessaan baane godhuu qabdi. Humna qabanitti fayyadamanii ummata isaanii cinaa dhaabbatanii warri dhugaan dhiiga Oromummaa qaban hatti dhagahamaa ture har'a carraa jiru kana fayyadamanii gabbahanii didanii dura dhaabbatuu qaban. Qawwee isaanii irratti achi deebisuu qaban. Hayyoonni Oromootis ajandaalee shiraa adda addaa haylaa har'aan tana taniin anjuu malee waa hunda wal dura dhaabbataa turan har'a mooraa takka deebi'anii haalli amma deemaa jiru kanarratti walii galanii ummata Oromoo balaa as deemaa jirturraa baraaruudhaaf gamtaadhaan soso'uu qaban. Akkasuma diinagdeenis Tigreen irra hangana dura dhaabbatuu dandeente waggaa 27 qabeenya Oromoodha albuunni adoonafin saammattee biyya isii galchitee waan barbaaddu godhattee har'aan tana dura dhaabbataa jirti hagan. Akka namni hundi eegaa turetti guyyaa 3 dura dhaabbattii isaanuu hin yaadne warri itti duuleewu. Oromoon ammoo kanarraa barumsa guddaa fudhattee qabeenya isii alaa fi keessaa waliif fiddee ummata Oromoo baraaruu yeroon isii amma carraan kun dabarraan Oromoon jiraachuun gaafii jala galtii kana ummanni Oromoo alaa fi keessaaf godhuu qabaan jaa galatoom. Unmute God. Gaafadhee ture san irratti atis mee uummata Oromootiif akkuma jee gaafadhe dhaamsa qabdu carraa kana fayyadamii Oromoota biyya keessaatiif biyya alaatiif illee dabarsime. Ayyee galatoomi daraartu har'aan tana waa lama Oromoon if gaafatee deebisaa kan nuufii qaba. Maaltu
nutti as deemaa jira maaltu nu eeggata yoo maal goone hurree dukkanaa ta nutti as deemaa jiru tanaa jalaa bahuu dandeenya gaaffii jettu of gaafatanii waloodhaan deebisuudhaaf tattaafachuu qaban. Horiin arraan tana deeggarsa waraanaatiif jedhanii humnaan guuraa jiran kun arra guuran malee boruus dhaabbachuuf hin jiraatu. Biyya san keessatti arraan tana horii tokko sangaa godhuudhaaf hagamta gabbaasiisii baasisa warri biyya jiru ni beeka. Akka duritti lafti banaa taatee horii muka keessa gallakkiftee dheedanii horanii lafan guutan. Arra bakka hidhamutti nyaata itti bittee, okee itti bittee, citaa furushkaa itti bittee guddifatte. Ilma kiyyaan itti fuusisa. Ilma kiyyaaf manatti ijaara. Ilma kiyyaan barnoota isaatiif kaffala. Kun hundi sagantaan kee dhawamteeti. Lola sin laallanne. Lola gaddeebi'ee nyaachuu jiraatuuf maallaqa kee sangaa kee sirraa guuraa jiran. Jalaa bahuun hin danda'u. Kan harkaa qabu qawwee harkaa qabu isaan. Akkuma Oromiyaa keessatti ilmi kee isa jira jedhanii abbaa manguddoo dandeettii hin qabne irra qoma keessa xiyyiitiin dhawaa jiran. Akkuma caffee aannanitti Amasraa Jalijii deengadda dhageenyatti. Dobbatti akkasi. Harargee bahaa keessatti akkasi. Arsii keessatti guyyaa kaleessa humna raayyaa ittisa biyyaa keessa warra jiran ilmaan Oromoodhaa ilaalcha shanee qabda jedhanii Asallaa keessatti ijoollee Oromoo ajjeesan. Wallagga silaafuu fixaadhaa jiran. Ji'a 9 duraan jee ture. Gaafa Wallagga keessatti Oromoo akkasitti fixuu eegalamsan waanan jedheetu ture Oromoo. Oromoon bahaa, Oromoon kaabaa, tan kibbaa. Tan irraan tana ajjeechaa fi suukanneessaan ilmaan Oromoo kan lixaarratti hojjetamaa jiru kun akka oduu fagoodhaatti isinif fakkaatee halala dhaggeeffachaa jirtan kun boru mana isinis seenuu jiraatti hubadhaa jeetiin ture. Bara 2018 yeroo sagaleen nama 10 caalle anaa fi Randaasaa Shetee Qullaa ture. Abiyyi Ahmad kaansara qabsoo Oromooti, kaansara uummata Oromooti jechaa ture. Maayii irratti ni yaadadha Novembar bara 2018 wanniin jedhe. Waan Abiyyi Ahmad Oromootti buusuudhaaf jiraatu Oromoo arguuf jiraattanii itti dhufuuf jiraattan jeetan ture. Kannaa qabaadheetii miti. Dandeettii addaa qabaadheetii miti. Kan kana na jechisiiseef. Maaliif? Biddeena nama qubsu eeree irraa beekanii jetti Oromoon duroggaa makmaaktu. Abiyyi Ahmad jalqabarraa gaafa inni qabu guyyaan ani abdii irraa kutadhe. Itoophiyaa wada duroo ganaanaawaa taariikoo. Seenaa guddittii Itoophiyaa kan dursanitti deebifna guyyaa inni jedhe guyyaa saniin Oromoo dhabamsiisuudhaaf qophaa'ee jira ani jala harriiqadhee mura. Seenaan Itoophiyaadhaa tan ittiin boonu tan ilmi Oromoo Itoophiyaan kaleessa tana naagoota jee kan ittiin boonu tan walitti qabanii Adawaa geessa lola Adawaadhaa achirratti akka jiru dhuman gaallaa jechuun irraa hafte sirraa hafte ilmi Oromoodhaa. Gaafa achi gaddeebite lafa kee saamamuun sirraa hafe siisoo fi ciisanyummaan sirraa dhaabbatte jarri kun Itoophiyaadhaaf dhumanii mee xiqqoo halaalluu fi isiniin jaani achirraa gaddeebine lola Itoophiyaa san keessa godhame hunda akka Oromoon dura buutee hin dhumin hin turre. Oromoof maaltu siqe? Xabbaabummaan irraa hafte lola Somaalee booda tsinfanyummaan irraa haftee lola Baadimmee booda. Arrahoo maal yoo lolte maaliif lolta? Maal akka argattuuf maaltu akkasii bu'uuf? Kanaaf jecha gaaffii lammaffaadha. Yoo maal goone jalaa baana kan jiru kan. Waa takka qullaadha. Akka reefu jaalataan waan jeessan duraan dhaabbadha. Maaliif yoo kanaan jettu taate? Waraana kee ummata kee kasii na'u yoo dura dhaabbatte siinahaa if duuba deebi'e. Kan achi jiru ammoo kan Oromoo fixuudhaaf geessan duraanuu duratti baanaan lafarraa si haxaa. Wareegaman barbaachifne hin kaffalu. Ammoo karaan itti firraa kaasuu dandeenya. Ummata keenya gurmeessine wal qabannee harka qabannee tokko ta'uu dandeenya. Waa takkaan yoo tokko taanee lafaa kaanee bakka takka akkuma reefu jeetti
dura badaa ganda keetii ka ganda keessa deddeeme horii keessarraa guuru ka ganda keessa deeme ilmi kee isa jira jee abbaa fi haadha ajjeesu kan ganda keessa deeme kun shanee jee ijoollee gandaa hidhattu yoo sanfirraa ba'arii bakka takka illee guuf hin jiraan yooni fi gaafa dubartiin awwadaa ikaatee hiriira baatee dhumtu kan laangee kan ciroo kan galamso kan baddeessaa ka baroodaadhaa ciisee taa'ee ilaale qoduu fagoo dhaggeeffatee maaltu maal ta'e jedhe yeroonii fi wallagga dhufu kan shawaadhaa kan amboodhaa yoonii fi ciisee bira dhaggeeffate yeroonii fi kan harargee dhumu kan baalee ciisee yoo dhaggeeffate kan arsii ciisee yoo dhaggeeffate kan iluu abbaaboo kan walloo oromoo walloo hagaarraa wareegama hammanan jedhani kaffalaa jirti dhumaadhaa jirti duuli nafxanyaan halkanii guyyaa waraana irratti bobbaasaadhaa jirti oromoon maal godhaadhaa jirta sagalee walloodhaatiif taatanii ummata wallootiif haga tokko taanetti haga hoggaanii fi tokko dhawame ani coraa kiyya je'ee ka'ee hin dunnatti gabrummaan teenya dheerachuudhaaf jiraatti umrii gambrummaadhaaf irra dheeressuudhaaf jiraatti duumeessinutti as deemu kan kaleessaatii miti diinni kaleessaa wayyaaneen eenyummaa keenya hin sarbine saamicha kiyya duran dhaabbatina bulchiinsa kiyya duran dhaabbatina akka feetan isin eenyummaa keessan isin irraan tuqu ittaadhattu kan arraamoo kan as deemu kan Abiy Ahmed eenyummaa keenya nurraa mulquudhaaf kan as deemu oromiyaa naannoo jedhamtu kan dhabamsiisuuf deemu tura keessa afaan oromoo dhabamsiisuudhaaf gaafa bara 2018 Ameerikaa dhufe Washington ummata amaaraa dura taa'e maal jedhe bara 10 kannaa jedhe bara 10 keessatti nin jijjiira bara 27 dabre kana wayyaanee keessatti ollaa afaan waliin galle isaatti asxure ummanni afaaniin akka waliin galle goone kanaaf jecha waggaa 10 kannaa waggaa 10 keessatti nin sirreessaa jedhe kuni waan sobatti dhoysatti jedhe miti YouTube irra jira laaluu danda'a afaan oromoo dhabamsiisuudhaafis qophaa'ee jira namtichi kanaaf jecha yoo arraan tana kan kaanee mootummaa kana fonqolchuu qabnuuf wayyaanee gargaaruufi miti Tigraay gargaaruudhaafi miti diinni kee guyyaa inni laaffate yoo kaatee firraan cabsine guyyaa inni laafaadhaa yoo kaatee lafa firraan dhooyine guyyaa inni jabaatee sitti gaddeebi hidhatee sitti gaddeebi akkamiin jalaa bahuudhaaf jiraata kanaaf jecha oromoo malli nu baasu wal qabanne ganda keenya xaharsaadha araddaa keenya xaharsaadha ona keenya xaharsaadha aanaa keenya tokko tokkoon xaharsaadha walii kaanee bakka takkaa yookaan jilbiibbachiisuu dandeenya mirga keenya eeggachuu dandeenya haga san hin ta'initti arraan tana jaarmoolee siyaasaa dhabamsiisanii jiru hayyoota siyaasaadhaa hidha guuranii dhabamsiisanii jiru oromoo silaa ija qabdu hunda hidha guuranii jiru 18,000 olii hidhaa jira manni oromoo kan kaleessa cufame je arraan tana mana oromoon guutamee jira tanaa tan nuti barbaanne tan dhumneef tanaaf jara kanaan gorra tolbaafne qabfiriin qabsoo teenyaa saamamtee sarbamtee jirti gantuudha gantuun saban qabdu gantuun firan qabdu gantuun garaa fi qofa fi aangoo fi qofa qabbeeti tanaaf jecha gaddura gantootaaf keessaa maxxara ka alagatti miti kan ceenu haga gantoota isaan bakka bu'ee sirratti roorrisaa jiru firraan kaafnetti haga warra sobaan dhalatee sobaan guddatee ar'aan tana bakka bu'aa gantootaa tahee sirratti roorrisaa jiru kana firraan kaafnetti teessiquudhaaf hin jiraattu dura ifaa xareessu tanaan isin dhaabbadha galatoomi daraartu Ahmad Sayyoo guddaa dhaamsa gaarii fi uummanni Oromoo kanatti yoo fayyadame hiree isaa murteeffachuu akka danda'u waan gaarii dhaamtee jirta. Mee gama abbaa urjiitiin dabraa abbaa urjii mee atis akka isaan gaafadhee ture kana atis akka dhaamsaatti uummata biyya keessaatiin biyya alaatti waan dhaamtu gama namaan dabarfadhu. Galatoomi daraartu akkasumatti illee warri OIB galatooma akkumaan jalqabatti jedhee waan gaarii jirtanii itti nuuf fufaa inshaallah
gaafiin gaafii ta'e ta yaadama dura waa lamaan ja'a tokko waa'ee yoo lolli amma deemaa jiru kuni gama wayyaa gama abiyyifaan injifatame waan jiru sirnatti xiqqoo yaada qaba. Seenaarraa namni mirga fiitiif lolu injifatame hin beeku seenaa keessatti. Yeroodhaaf waraanni mootummaa yookaan kan inni dura dhaabbatu olaantummaa meeshaa waraanaa qabaachuudhaan irra aanuun ni mala hamma tokko. Ammoo mirga fiitiif kalolu inumaa injifatame hin beeku siyaasa keessatti, seenaa keessatti. Baay'inaan kan murteessu murannoodha. Fakkeenyaaf warra dhiyeenya kanaa fudhanne warra Taalibaan, warra Afgaanistaan waraana Ameerikaa malees waraana neetoo kan mootummoota waliigalanii Awurooppaa irra duulaniiti waraana 175 oliin humna waraana 5,000 dadhaban injifachuu ni dadhaban. 5,000 hin caalan jaanu jarri 2,000 irraa hamma 5tti shalagaman beektaa waraanni Taalibaan. Inumaa boodarratti faranjiin ulee cabsuu dadhabdee ni dhungatti jaan amalasitti ni qudhitiif. Booda firraa waajjira bananiifiiti dhaqanii waliin marihatan. Akkami biyya teessan keessaa baana. Biyya san keessaa bahuun meeshaan isaan achi geessan hundi rakkoo akkatti baafatan dadhabanii isaanii wajjin marii seenan. Akkasii lollee har'aan tana Tigreetti xiyyeeffatamaa jiru gama Amaaraatiin gama Abiyyiin jechuun PP'dhaan gama Eertiraatiin humna biyya san caccabsuun ni mala. Tigree ammoo uummata Tigree injifachuun taa'u. Maaliif lolli itti fufa. Takka mootummaa irraa bahanii riphee lolaa ta'anii lola itti fufan. Takka ammoo akkuma jiru kanaan jara caccabsaniif jala bulchan isaanis. Kanaaf injifatamuun ta'an. Kun seenaarraa beekamaadha. Abadan tabiraatan jechuu barbaadu haala amma jiru kanaa wajji wal fakkaatu gaafa lolaa Somaalee fi Dargiiti bara 1977. Dargiin yeroo sanitti diina hedduu qabaachuu ture. Olirraa Eertiraa jira, Wayyaanee jira, gadiin Somaalee jira, biyya keessa Ihaappaa jira. Tokko tokkoon hunda cabsuu barbaade. Dura Somaalee akka injifateen khatti deebi'e waraana keenya. Ilmaan Oromoo deebi'e, qabsaa'ota deebi'e. Bara 1978 caamsaa akka kaarramarraa cabseen akka jirutti karaa bahaatti qabsoo achitti hidda godhachaa jirtutti irra bobbo'e. Qabsaa'ota yeroo sanitti beekaman adamsuu eegale gaafa sanillee kan hin biyyaa bahe. Haalli immoo inni gaafa san cabsuudhaaf tattaafate san yeroo sanitti beektaa qabsaawaan Oromoo qabsaawaa miti sabboonaanu wal beeka maqaa wal beeka yoo bifaanillee wal hin beekne innaawaa xiqqeenya namaa Oromiyaa keessatti namoota sabboonoonni naannoo Hareerraa kaasee hamma Finfinneetti hamma Wallaggaatti hamma Jimmaatti hamma Wallootti hammi jiru maqaa wal beekuu ture. Arra san bira kuteeti odoo Dargiin niin dhaamsa jedhee irratti bobbahu dhaamuu didee Wayyaaneen humna meeqaan irratti duultee niin dhaamsa jettee irratti bobbaatee dadhabdee arra sabboonummaan Oromiyaa hunda dhuunfatee ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaan hagaafas talatee fi kan dura jiru hundi haala tokkoon qabsootti dammaqee mirga isaatiif falmachaa jira. Kanaaf gabaabinatti waliin jechuu barbaade lolli amma deemu gama oliitiin yoo jarri kan olaantummaa qabaatan taate katti aanu amaarii jechaa jira bara amaarii takkaaf hin dho'isine. Diinni keenya OLF diinni keenya TPLF hoggaaju ummata baana. Amaarri harkaa ummata Tigreen barbaadu. Biyya isaa keessa warra jiru adamee hidhu jira. Yoo ajjeesullee baate. Kana yoo innis baaftee jirti. Maqaa barbaadanii abiyyis akkas godhu jira. Akka jirutti Tigroota biyya Oromiyaa keessaa kaleessa beektaa warra Eertiraati kan Oromiyaa keessaa haxaawaman Itoophiyaa keessaa jennu. Arrammoo Tigrootaatu haxaawamu jira. Finfinnee keessaayis. Haalli kun itti fufaa beeki nafxanyaanis boruma yeroon siti. Maaliifi akka ummata ija siyaasaatiin ilaaluutu jira. Haalli kun biyya keessatti gaafa Somaalee gaafa lola Somaaleettis Somaalota irratti akkasitti xiyyeeffachaa ture.
Gaafa Tigree lolanis akkasuma Tigree ammaan duratti xiyyeeffate. Kanaaf itti fufaa wanni guddaan beekamuu qabu kan injifatu kan haqa isaatiif lolu. Uummanni Oromoo uummata haqa isaatiif lolaa jiru. Baroota qabsoon eega haaterraa eegalsee takkaa nama biraa ija hamtuun laalteen beektu. Akka namaattis akka sabaattis. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo tanatti fufu qaba. Xiqqaa fi guddaan ka'e yeroonsi amma yeroo gaariidha. Lola kana oofuudha. Maaliif akkuma reefu jedhee diinni karaa biraatti humniti diinaa karaa biraa bobbahaa jirti. Yeroo tana loluu qabdaati. Yeroo tana kaatee humna kee agarsiisuu qabda. Yeroontu yeroo ati itti injifattu. Kanaaf uummanni Oromoo waan ammaan dura godhaa ture dachaa godhuu qaba amma. Maaliif yeroo gabaabduu keessatti injifachuu dandeenya. Yeroo gabaabduu keessatti Abiyyi aangoo irraa buusuu dandeenya. Gaafa Abiyyi aangoo irraa bu'ee lolli naannoo sanii ni qabbanaa'a. Nafxanyaan hafuura baafate. Nafxanyaan gaafa uummanni Somaalee lolaa ture warra las je'ee biyya teenya keessaa bahuudhaaf wal guuree karaa deemaa ture. Waan qaba gaariitti beeku. Kanaaf jabaachuun yeroonsi amma murachuun yeroonsi amma yeroo gabaabduu keessatti bilisummaa teenya harkannaa uummanni Oromoo keessaawu karaa warri waraana keessa jiru dhiiga isaanii bilaashitti gannaquun qaban ilma uummata Oromoo biratti uummata isaanii bira dhaabbatanii wayyaa mootummaa tanaan loluun isaanii amma mootummaa tanaan loluun akkuma sayyoon jedhee Tigree gargaaruu miti if gargaaruudha. Tigreen irra guuzoon oolu jirti akka yaada kiyyaatti haatee loluunis humna silaan ilmaan keenya nama keenya fixaa jiru gamasii akka xiyyeeffatu gootee jirti. Kun guuza nu oolanii akkasi beeknee haanee nutis gama keenyatti biyya teenya keessatti humna biyya keenya keessa jiru duguuguu qabnaan jaa gabaa dhiifamaniin dheeressee galatooma. Tolee guddaa galatooma isin hundinuu yeroo keessan aarsaa gootanii qophii caayaa mariirratti nuuf hirmaachuu keessaniif ammallee irra deebiitiin maqaa daawwattoota YBT'n guddaa galatoomaan isiniin jaa. Galatooma isinillee. Galatooma ulfaadha. Saragaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophii caayaa marii qabannee isiniif dhiyaanne asumarratti hanga goolabamuuta hanga qophii caayaa marii biraatti walitti deebinutti nagaan nuuf tura.